waggaa 16 oli eddan quotationii kana dubbise maal jedha gaa'elli jireenya isa ammaas ta'e isa bara baraa ni tuqeedha. Kuni na keessatti hafe hin irraanfadhu. Gaa'ela irratti nama qaba seexan. Baay'ee gaa'ela irratti nama qaba. Karaa baay'ee immoo ittiin milkaa'eera. Namoota baay'ee, dargaggoota baay'ee, tajaajiltoota baay'ee sababa gaa'elaatiin qabee seexanni kan kuffisee baay'ee. Gaa'ela diiguu qabnu hunda diiguu qabna. Inni jalqabaa gaa'ela diiguudha. Hammi barumsaa dhimma gaa'elaa irratti waldaa kiristaanaa keessatti kennamu barbaachisummaa isaa wajjiniin waliin madaalu. Waa'ee gaa'elaa iftoominaan haasa'uun aadaa keenya keessatti kan baratame miti. Kun immoo balaa guddaaf nu saaxileera jechaadha. Balaa guddaaf nu saaxileera. Nagaaniif araarri Waaqayyoo bakkaaf biyya jirtan hundumaatti hunduma keessaniif haa ta'u jechuun barbaada. Jaallatamtootaa fi akkuma kana kabajamtoota hordoftoota miidiyaa Jesus Method Ministry guyyaa har'aa egaa jaalala Waaqayyoo ta'e mata duree baay'ee barbaachisaa ta'een isiniif qabadhee dhiyaadhe. Mata duree kanaan akkasiin baay'ee barumsa guddaa irraa argattan abdii guddaan qaba. Amma dhumaatti akkasiin na wajjin turtan isin affeeruun barbaada. Akkuma kanas immoo yeroo jalqabaa kan isiniif ta'e subscribe gochuudhaan maatii akka taatan isin affeeruun barbaada. Like gochuudhaanis akka jalqabdanii. Egaa dhiyoo kana dhimma gaa'elaa ilaalchisee barumsa adda addaa yeroo adda addaatti isiniif qabadhee dhiyaachaan jira. Kana wajjin kan wal qabate dhaggeeffataan tokko gaaffii baay'ee barbaachisaa fi ani baay'ee itti gammade tokko na gaafate. Kanaaf gaaffii kanarratti hubannaa barbaachisaa ta'e isinii kennuudhaafan dhufe jechaadha. Gaaffii obboleessa kanaa nan deebisa. Gaaffiin obboleessa kanaa kan isaa qofa hidhee hin yaadu tarii nama hundumaayyuu nama baay'ee in hammata hidhee waan yaadee fi baay'ee gaaffii kanarratti deebii kennuun natti tolee jechaadha. Gaaffiin kun maal jedha? Maaliif waa'ee gaa'elaa barsiisuu jaalattee jedha. Egaa akkuma beekamu wantoota baay'ee mata dureewwan baay'ee barsiisuun kan danda'amu jira. Kitaaba qulqulluu keessatti wantoota baay'eetu jira, qabxiiwwan garaagaraa jiru. Kanaaf isaan kana keessaa maaliif waa'ee gaa'elaa barsiisuu jaalatte kan jedhu gaaffii kanatu naaf dhufe jechaadha. Gaaffii kana baay'een jaaladha. Baay'ee namatti tola. Baay'ee natti tole gaaffii kana gaafatamuu kootiif. Kanaaf egaa waa'ee gaaffii kana ilaalchisee deebii barbaachisaa ta'e yommuu isiniif kennu gammachuu guutuudhaanidha jechaadha. Mata duree baay'eetu jira. Qabxiin baratamuu qabu hedduutu jira. Ani garuu isaan keessaa gaa'ela irratti xiyyeeffannoo gochuudhaan gara keessan dhufaa akkan jiru isinitti himeen ture jechaadha. Gara fuulduraattis kana gochuun qaba. Baay'ee barbaachisaa kan ta'e qabxiin ani filadhe ittiin gara keessan dhufaa jirudha. Egaa maaliif kanani mata duree kana filadhe kan jedhu gaaffii kana deebisuudhaaf qabxiilee 4 gurguddaan isinitti himuu barbaada. Maaliif waa'ee gaa'elaa kana barsiisuu, qo'achuu, isin wajjiniin qooddachuu kana ni filadhee fi qabxiilee barbaachisaa ta'anii fi baay'ee bu'uura ta'anii 4tu jira jechaadha. Inni jalqabaa, qabxiin inni jalqabaa waa'ee gaa'elaa barsiisuu kanan filadheef inni jalqabaa maa inni waan dubbise keessaa barumsa guddaan argadhe irraan kan ka'edha. Waan dubbise keessaa barumsa guddaan argadhe irraan kan ka'e waa'ee kanaa xiyyeeffannoo itti kennuun keessa koo bulee jechaadha. Galanni Waaqayyoof haa ta'u waa dubbisuu nan jaaladha. Ijoollummaa koorraa qabee waa dubbisuu nan jaaladha. Gaabbiin qabu kanaaf Waaqayyo kennaa kanaa waan naa kenneef baay'iseen isa galateeffadha. Iddoo hundumaatti yeroo hundumaa kitaaba qabadhee deemuun natti tola, dubbisuun natti tola. Bu'aa baay'ees immoo achirraa argadheera, buufadheera. Maqaan Waaqayyoo galateeffamu. Yommuun dubbisu immoo kallattii adda addaan hin dubbisaan. Kallattii adda addaan hin dubbisa. Waa'ee waan hafuuraa nan dubbisa. Akkuma kana kitaabolee beekumsa biyya lafaa kanarratti jireenya namaa fayyadanis muuxannoo namoonni keessa darban jireenya isaanii irratti waan irraa baratan jireenya namootaarraa wantoota baay'een barachuun hin danda'ama waan ta'eef akkuma kana kan biyya lafaa kanarrattis nama gargaaru kan mootummaa Waaqayyoos jireenya hafuuraa wajjin kan wal qabatu macaafa qulqulluu biratti dabalataan kitaabolee garaagaraa nan dubbisa jechaadha. Isaan kana keessaa yommuun waa'ee gaa'elaa ilaalchisee dubbisu by the way waa'ee gaa'elaa jireenya high school irraa jalqabeetan dubbisuu jalqabe. Kanaaf kitaaban waa'ee gaa'elaatiif dubbise keessaa kitaabni tokko maal jedha seetanii quotationiin achi keessaa argadhe tokko maal jedha? Gaa'elli jireenya isa ammaas ta'e isa bara baraan ni tuqaa jedha. Iraan isinii deebi'a. Gaa'elli jireenya isa ammaas ta'e isa bara baraa ni tuqa'edha. Kuni baay'ee jireenya kootti qabatee hafe. Yoo akkam ta'e quotationii kana kanan dubbise waggaa 16 isaa ol ta'eera.
waggaa 16 oli eddan quotationii kana dubbise maal jedha gaa'elli jireenya isa ammaas ta'e isa bara baraa ni tuqa jedha. Kuni na keessatti hafe hin irraanfadhu. Kanaaf xiyyeeffannoo guddaa itti kennuun narra ture jechaadha. Maaliifi maa inni jireenyi inni ammaa maa inni jireenyi inni bara baraa isa jedhu kana yommuu laallogaa gara macaafa qulqulluutti isin deebisee kutaa kitaaba qulqulluu keessaa iddoo tokkoon dubbisuu barbaada. Innis immoo Ximootiyoos isa duraa boqonnaa 4 lakkoofsa 8 irratti kan argamudha. Ximootiyoos isa duraa boqonnaa 4 lakkoofsa 8 irraa yommuu dubbisnu maal jedha macaafni qulqulluun maal jedha akkas jedha. Namummaa foonii cimsuudhaaf of qopheessuun wanta muraasaaf nama gargaara. Nama waaqayyo ta'uudhaaf of qopheessuun garuu wanta baay'eedhaaf nama gargaara. Jireenya ammaaf isa dhufuufis abdiin isuma keessa jira jedha. Maqaa waaqayyoo galateeffamu. Kutaa kana keessatti maal argina? Jireenya lama argina. Jireenyi inni tokkoffaan jireenya isa ammaati. Jireenya isa ammaa jechuun maal jechuudha? Egaa namni biyya lafaa kanarratti jireenya hin jiraata. Jireenya namni biyya lafaa kanarratti jiraatu kun jireenya isa ammaati. Sagalee waaqayyoo akka dubbatu Daawit macaafa faarfannaa keessatti barri namaa waggaa 70 yoo baay'atis immoo 80 isa keessaayyuu rakkinaaf dhiphina isaatu caalaa jedha. Kitaabni qulqulluun gaafa dubbatu. Kanaaf egaa namni biyya lafaa kanarratti hin jiraata jireenya yeroo gabaabduu isaaf kennamte jiraate hin darbaa jechaadha. Barri namaa akka qilleensa shuf jettuuti dafee darbaa jedha Daawit. Akka qilleensa dafee darbaa. Dhugaadha. Kanaaf bara biyya lafaa kanarratti jiraannu kana keessatti jireenyi kun jireenya isa ammaati. Jireenya isa ammaati. Kanaaf namummaa foonii cimsuudhaaf of qopheessuun jedha. Egaa namni tokko jireenya isaa isa lafaa kana akka ta'utti jiraachuudhaaf milkaa'inaan jiraachuudhaaf waan barbaade hojjetee iddoo barbaade gahee mul'ata isaa biyya lafaa kanarratti qabu galmaan gahee darbuuf namni dhama'insa baay'ee dhama'a qophii baay'ee qophaa'a waan baay'ee hojjeta waan baay'ee dadhabaa jechaadha. Waan baay'ee dadhaba. Kanaaf of qopheessuun gaariidha garuu faayidaan isaa muraasa waan muraasaaf nama gargaaradha. Haa ta'u malee nama waaqayyo ta'uudhaaf of qopheessuun waan baay'eedhaaf nama gargaara. Jireenya isa ammaafis isa dhufuufis abdiin achuma keessa jira jedha. Galanni waaqayyoof haa ta'u. Egaa kana jechuun maal jechuudha? Jireenyi inni ammaa jira inni biyya lafaa kanarra jiraannu kanarra kan darbe immoo jireenyi inni dhufuuf jiru immoo jira. Jireenyi inni dhufuuf jiru kun jireenya bara baraati mootummaa waaqayyooti. Kanaaf namni mootummaa waaqayyootiif of qopheessu jireenya isa kan mootummaa waaqayyoo sin argata. Isa kan lafaa kanarrattis immoo akka inni gammachuu malee yookaan akka inni bu'aa malee hin hafne sagalee kana keessaa argina jechaadha. Namni waan lafaaf waan muraasaaf of qopheessu garuu waan tokko dhabuu danda'a. Isa waaqarraa dhabuu danda'a. Isa waaqarraaf isa bara baraaf kan of qopheessu garuu isa lafarraas hin argata jechaadha. Egaa gaa'elli kana lamaanuu ni tuqa. Jireenya kana lamaanuu ni tuqa. Kana jechuun maal jechuudha? Namni tokko maatiin tokko gaa'ela dhaabbate biyya lafaarratti jireenyi gaa'ela isaa kan milkaa'e yoo ta'e haadha manaa isaa wajjin jireenya gaarii hariiroo gaarii kan qabu yoo ta'e abbaa manaa ishee wajjiniin hariiroo gaarii jireenya gaarii gammachuu gaarii eebba gaa'ela keessa jiru hundumaa guutummaatti akka gaariitti kan argattu yoo ta'e ijoolleen gaa'ela keessatti dhalatanii maatii wajjiniin kan walii galanii fi gammachuu guutuu achi keessa jiru kan argatan yoo ta'e jireenyi kun jireenya isa ammaa isa lafa kanarratti jiraataniifis milkaa'ina guddaadha jechaadha. Milkaa'ina guddaadha. Gaa'elli isaa milkii kan hin qabne namni biyya lafaa kanarratti milkaa'e amma ammaatti argee dhaga'ee hin beeku. Garuu namoota biyya lafaa kanarratti milkaa'aniif abbaa manaa isaa ta'an haadha manaas yookaan dhiirota isaa ta'anii dubartootaaf garuu milkaa'ina isaaniitiif ka'umsi guddaan yookaan abbaa manaa yookaan haadha manaa akka ta'e himatu. Nama kamuu nama fiixee milkaa'inatti bahe kamiyyuu gaafadhaa duuba isaa yommuu ilaaltan yookaan abbaa manaa gaarii jira yookaan immoo haadha manaa gaariitu jira jechaadha. Jireenyi gaa'elaa isaa baay'ee kan eebbifame jireenyi gaa'ela ishee kan eebbifamte biyya lafaa kanarratti milkii guddaarra ga'uu danda'a yookaan immoo ga'uu dandeesse. Akkuma kana waa'ee mootummaa waaqayyootiifis immoo wal bira qabdanii gaafa ilaaltani namni biyya lafaa kanarratti jireenya milkaa'an jiran kana jechuun keessumaa gaa'ela keessatti maatii keessatti jireenya milkii gammachuu qabu hin jiraanne mootummaa waaqayyootiif hin qophaa'a jechuun baay'ee rakkisaadha. Baay'ee rakkisaadha. Maaliif qormaata baay'ee qaba rakkina baay'ee qaba jechaadha. Kufaatii gaa'elaa wajjin wal qabate milkaa'ina dhabuu gaa'elaa wajjin wal qabate mana keessatti rakkoon uumamu mootummaa waaqayyoo nama hanqisuudhaaf qooda olaanaa qaba jechaadha. Kanaaf egaa
achumarraan kan ka'e jaalala waaqayyo yoo ta'e kadhannaas nan jalqabe sirriitti kadhachuun jalqabe sana booda erga gaa'elli jireenya isa ammaa isa lafa kanarraas akkuma kana isa dhufuuf jiru kan mootummaa waaqayyoos hin tuqa erga ta'e an lafa kanarrattis haa ta'u waa'ee mootummaa waaqayyootiifis jireenya bara baraas argachuu waan hin barbaaduuf lafa kanarrattis jireenya milkii qabu jiraachuun fedhii koo waan ta'eef kanarratti xiyyeeffachuun qaba kan jedhu erga sanaa qabee waaqayyo bardanii kanaa laphee korra kaa'e jechaadha. Kanaaf waa'ee kanarratti xiyyeeffannoo guddaa nan kenna. Isa kana jechaadha inni guddaanii fi inni jalqabaa akkanani waa'ee kanarratti xiyyeeffannoo guddaa kennu kan na taasise jechaadha. Kanaaf waa'ee kanaa dubbachuu barsiisuun kan natti toleef jechaadha. Hubannaa waaqaynaaf kenne qooduun kan natti tolee fi hamma kana bu'aa hamma kana ga'utu isa duuba jira waan ta'eef. Inni jalqabaa isa kana yommuu ta'u qabxiin inni lammaffaan waa'ee gaa'elaa irratti xiyyeeffannoo akkan kennuu fi na barbaachise yookaan immoo na dirqisiise. Inni qabxiin inni lammaffaan gaa'elli karaa itti seexanni mootummaa waaqayyoo nama dhabsiisuuf hojjetu keessaa isa hangafaa isa guddaa baay'ee isa olaanaa baay'ee seexanni kana baay'ee itti fayyadama. Gaa'ela irratti nama qaba seexanni baay'ee gaa'ela irratti nama qaba. Karaa baay'ee immoo ittiin milkaa'eera. Namoota baay'ee, dargaggoota baay'ee, tajaajiltoota baay'ee sababa gaa'elaatiin qabee seexanni kan kuffisee baay'eedha. Lakkoofsi isaanii hedduudha. Baay'ee ittiin milkaa'eera. Kanaaf seexanni xiyyeeffannoo guddaa itti kenna gaa'ela irratti. Baay'ee seexana qofa miti waaqayyos jalqabaa qabee gaa'ela irratti xiyyeeffannoo guddaa kenna. Maaliif achi keessa waa waaqayyo kaa'e, eebbi waaqayyo kaa'e hedduun waan jiruuf kiristaanummaan mataansaa nama waaqayyoo ta'uun nama ta'anii uumamuun mataansaa achi keessatti vaaliyuu mataasaa qabatee waan jiruuf gaa'elli seexanni isa kana balleessuu barbaada jechaadha. Ammas kitaaban dubbise tokkorraa waa'ee kana ilaalchisee seexanni hordoftoota isaatiif yookaan immoo duukaa buutota isaa ergamoota isaatiif yaada inni kenne barreessaan tokko akkas jedhee barreesseera. Seexanatu akkas jedha. Eenyuun jedha? Duukaa buutota isaatiin jedha. By the way seexanni jalqabaa ergamaa waaqarraa akka ta'e ni beekna. Waaqarraa kufee waaqayyo irratti ka'uudhaan ajajaaf abboommi waaqayyo wajjin deemuun waan isaaf mijachuu didee fi keessumatti immoo uftuulummaa guddaatiin iddoo waaqayyo isaaf kennetti quufaa dhabuudhaan kan inni waaqarraa gad darbatamee kufee jechaadha. Kanaaf egaa isa wajjiniin kan kufan ergamoota baay'eetu jira. Eenyu ergamoonni seexanaa jettanii gaafachuu dandeessu. Seexanni yommuu waaqarraa kufu ergamoota baay'een keessumaa isaan harki sadii keessaa harki tokko isa wajjiniin akka isaan kufani macaafni qulqulluun hin dubbata jechaadha. Kanaaf egaa isaaniif yommuu qajeelfama kennu seexanni qajeelfama kana akka jedhee kenne gaa'ela diiguu qabnu hunda diiguu qabna. Inni jalqabaa gaa'ela diiguudha. Gaa'ela diiguu qabnu hunda diiguu qabna jedha. Diiguu qabna. Ishi ittaanee hoo kanas immoo yoo dadhabne jedha. Kanas immoo yoo dadhabne tarii gaa'ela diiguu qabnu hundumaa diiguu yoo dadhabne jedha. Akkuma beektani yeroo ammaa kana gaa'ela wajjin kan wal qabate wal diigaan gaa'elaa baay'ee iddoo olaanaa qaba. Iddoo olaanaa qaba gaafa jedhu maal jechuudha? Namni baay'een gaa'elli nama baay'ee diigamaa jira jechaadha. Wal diigaan gaa'elaa baay'ee babal'ateera, baay'ee heddummateera. Dabalaa immoo jira yeroo ammaa kana harka caalmaatiin dabalaa jira. Kana duuba maaltu jira? Seexanatu jira. Gaa'elli akka diigamu kan godhu seexanadha. Kanaaf gaa'ela diiguu qabnu hundumaa maal gochuu qabna? Diiguu qabna jedha. Diiguu qabna. Tarii immoo kana yoo dadhabne jedha. Gaa'ela kana adda baasuu yoo dadhabne maal gochuutu nu barbaachisa jedha. Hamma nuuf danda'ametti warri wal fuudhan gammachuu fi nagaa akka isaan hin qabaanne taasifnaa jedha. Argitanii? Warri wal fuudhan, warri gaa'ela keessa jiran gammachuu akka isaan hin qabaanne, nagaa akka isaan hin qabaanne, yeroo hundumaa akka wal lolan, yeroo hundumaa akka isaan wal jeeqan taasifnaa jedha. Argitanii? Kanaaf egaa kana keessaa maal balleessaa jira? Nama waaqayyo ta'u balleessaa jira. Kadhannaa balleessaa jira. Jireenya bara baraaf of qopheessuu balleessaa jira seexanni. Kanaaf maal gochuu qabna? Nagaa akka isaan hin qabaanne, gammachuu akka hin qabaanne taasifna. Mana keessatti lolli akka baay'atu, jeequmsi akka baay'atu taasifna. Abbaan manaa fi haati manaa walitti bu'u, ijoollee wajjiniin nagaa hin qabani. Inni kun hojii eenyuuti? Hojii seexanaati jechaadha. Hojii seexanaati. Kanaaf akka isaan maal hin taane taasifna, nagaa akka isaan hin qabaanne, gammachuus akka isaan hin qabaanne taasifnaa jedha. Yoo kanas immoo gochuu dadhabne jedha seexanni opshinii sadaffaan maal jedha? Gaa'elli kiristaanaa kaayyoo dhaabbateef dhugaa ba'iinsa dogoggoraa akka qabaatu taasifnaa jedha. Baay'ee dinqii guddaadha kun. Baay'ee nama ajaa'iba. Gaa'elli kiristaanaa maal gochuu qabnaa? Kaayyoo dhaabateef akka inni galmaan hin geenye dhugaa ba'iinsa dogoggoraa akka inni ta'u taasifneedha.
akka inni kaayyoo dhaabateef bakka hin buune taasifnedha. Waaqayyo gaa'ela gaafa dhaabu kaayyoo mataasaa danda'eef dhaabe. Gaa'ela keessa maaltu jira? Eenyummaa waaqayyootu jira. Waaqayyo nama uume, dhiiraaf dubartii uume, akka bifa isaaf akka fakkeenya isaatti uume, horaa baay'adhaa lafa guutaa jedhee uume waaqayyo nama. Kanaaf achi keessaa fakkii argisiisuu qaba. Gaa'elli hiika mataasaa danda'e qaba. Kanaafis dhiirri abbaasaa fi haadha isaan dhiisa, haadha manaa isaatti maxxana, isaan lachuus immoo foon tokko hin ta'u jedha sagaleen waaqayyo. Abbaan manaa fi haati manaa foon tokko. Kuni maal argisiisa? Tokkummaa abbaa, ilmaaf, hafuura qulqulluu sadan tokkummaa waaqayyoo bakka bu'a. Abbaaf ilmi hafuurri qulqulluun sadan tokkummaan waaqayyoo bara baraan tokko ta'anii akka isaan jiraatan, qaama garaagaraa ta'anii yaadaan, hojiidhaan, karooraan tokko ta'anii, waaqummaatiin tokko ta'anii akkuma jiraatan, abbaan manaa fi haati manaas immoo akkuma kana foon tokko ta'anii jiraatu. Kuni jaalala waaqayyoo fi tokkummaa waaqayyoo dhoksaa guddaa of keessaa qabu argisiisa, bakka bu'aa jechaadha. Kanaaf egaa seexanni isa kana balleessuu barbaada. Eenyummaa waaqayyoo gaa'ela keessaa balleessuu barbaada. Gaa'ela balleesse taanaan seexanni eenyummaa waaqayyoo yaada namaa, jireenya namaa keessaa balleesse jechaadha. Kanaaf iyyuu jalqaba irratti maal goneedhee gaa'ela diiguu qabnu hundumaa diiguu qabna. Tokko isa kana hamma milkaa'eera seexanni kanaan. Gaa'ela meeqatu diigame? Ijoollee meeqatu bakka irratti hafe? Inni kun haqa lafa jiru. Dabalataanoo yoo kanas immoo gochuu baanne jedhaa maal goona? Abbaan manaa fi haati manaa waliin haa jiraatanii rakkoon qabu, tarii sababa adda addaatiif waliin jiraachuu danda'u ta'a. Maqaasaa sodaatanii gaa'elli isaanii diigamee dhadhanii sodaachuudhaan, dabalataan immoo qabeenyi isaanii gadi gaafa gaa'elli gargar ba'u qabeenyi qooddachuun jira waan ta'eef jireenyi isaanii waan isaan dhama'anii walitti qabaman akka inni bittinna'u hin barbaadani. Kanaatiif iyyuu maal gochuutu isaanirra jiraata? Waliin jiraachuutu isaanirra jiraata jechaadha. Kanaaf waliin haa jiraatanii manuma keessatti garuu nagaaf gammachuu akka isaan hin qabaanne goona. Oopshinii isaa isa lammaffaadha. Inni sadaffaan immoo maal goona? Yoo waliinis immoo jiraatanii kaayyoo waaqayyoo barbaaduuf akka gaa'elli isaanii bakka hin buune taasifnaa kan jedhu. Inni kuni karoora seexanaati. Kanaaf xiyyeeffannaa guddaa itti kenna waan ta'eef seexanni isa kanarratti dubbachuun baay'ee barbaachisaa ta'ee argame jechaadha. Inni sadaffaan maalidha? Hammi barumsaa dhimma gaa'elaa irratti waldaa kiristaanaa keessatti kennamu barbaachisummaa isaa wajjiniin waliin madaalu. Kana jechuun maal jechuudha? Dhimmi gaa'elaa baay'ee barbaachisaadha. Dhimma gaa'elaa beekuun akkuma kana waa'ee gaa'elaa barsiisuun niidiinsaa waldaa kiristaanaa keessatti baay'ee barbaachisaadha. Maatiif, dargaggootaaf baay'ee barbaachisaadha. Maaliif? Gaa'elli bu'uura biyyaati, bu'uura maatiiti, bu'uura dhalootaa waan ta'eef deddeebi'anii barumsa barbaachisaa ta'e dhimma kana irratti kennuun baay'ee barbaachisaadha. Fedhiinsaa olaanaa. Haa ta'u malee garuu hammi kenniinsaa barumsa waldaa kiristaanaa keessatti kennamu baay'ee garuu gadi bu'aadha. Kanaaf maal gochuun barbaachisaadha? Isa kana ilaaluun barbaachisaadha. Kanaaf iyyuu kan seexanni dargaggoota baay'ee, dhaloota baay'ee, maatii baay'ee barumsa malee, beekumsa malee iddoo hin taanetti argate kan inni kuffisuu fi kanaaf isa kanatti xiyyeeffannoo kennuun baay'ee barbaachisaadha. Kanaaf niidiin dhimma gaa'elaa waldaa kiristaanaa keessatti baay'ee barbaachisaadha. Xiyyeeffannoon itti kennamuu qaba. Inni sadaffaan akkan kanarratti xiyyeeffadhu kan naa taasise isa kanadha jechaadha. Inni arfaffaa fi inni dhumaa inni waa'ee gaa'elaa iftoominaan haasa'uun aadaa keenya keessatti kan baratame miti. Maaltu baay'ataa? Waa'ee kanaa ilaalchisee qaaniitu baay'ata. Wanti baay'eensaa dhoksaadha. Wanti gaa'ela wajjin wal qabatu. Namni kanarraa bilisa ta'e hin jiru. Namni hundumtuu barbaada. Namni hundumtuu keessa jiraata. Waa'ee gaa'elaa achuma keessatti immoo gaa'ela wajjiniin kan wal qabatanii dhufan wantoota baay'ee isaanii even qaamota wal hormaataa dabalate kan waaqayyoo gaa'ela wajjiniin wal qabsiisee uume wajjiniin wal qabate wanti baay'eensaa maalidha? Dhoksaadha. Kun immoo baay'ee barbaachisaa miti. Waaqayyo iftoominatti uume, iftoominaan uume, garuu nuuf qaanii, dhoksaa, sodaa achi keessatti baay'eetu jira. Kun mataansaa kaayyoo seexanaati. Akka nuti ija jabaanne waa'ee isaa irratti hin dubbanne, waa'ee isaa waliin barsiifne, waa'ee isaa irratti iftoomina akka nuti hin uumne gochuun mataansaa kaayyoo seexanaati. Kanaaf aadaa ta'e nutti baree dhimma gaa'elaa irratti, eebba achi keessa jiru irratti wantoota baay'ee gaa'ela keessatti uumamoonni wajjin wal qabatee dhoksaadha malee iftoominaan irratti dubbachuun irratti haasa'uun hin jiru. Inni kun mataansaa kaayyoo seexanaati. Kun immoo balaa guddaaf
nu saaxileera jechaadha. Balaa guddaaf nu saaxileera. Maatii mataasaa dargaggoota balaa guddaatiif saaxileera. Mana keessatti maatii gidduutti iftoominni dhimma kana wajjin wal qabate haasawaan dhimma kana wajjin wal qabate haasaamu baay'eensaa akka qaanitti akka gadhaanaatti ilaalama jechaadha. Egaa qabxiiwwan kun arfan waa'ee kanaa waa'ee gaa'ilaa irratti akkan viidiyoo adda addaa isiniif qabadhee dhiyaadhu barumsa kanatti qo'annaa adda addaa akka wal wajjin taasifnu kan kakaasanii qabxiilee bu'uuraati jechaadha. Baay'een galateeffachuu barbaada obboleessaa gaaffii kana na gaafate waaqa isaa eebbisu anillee barumsa guddaa irraa baradheera. Kanaaf egaa qabxiileewwan wal wajjiniin ilaallu gara fuulduraatti dhimma kana keessatti baay'ee kan isin fayyadani jireenya nama tokko jireenya nama lama jijjiiruu danda'u jedhee kanan abdadhu qabxiileewwan hedduutu jira. Nadha mana waaqayyo immoo karaa barumsa kana baay'ee keessan akka eebbisu dargaggoota akka isin eebbifamtan maatii warra gaa'ela keessa jirtanis waaqayyo akka isin eebbisu karaa kana abdii guddaan qaba. Isinirraa wanti eegamu subscribe gochuudhaan maatii ta'a dabalataan akka viidiyoon kun yeroo yerootti isin qaqqabuuf jechaadha. Akkuma kanas immoo kadhannaan keessan nu wajjiniin akka ta'u kaayyoo kanarratti waaqayyo akka inni nu gargaaru akka inni mo'icha nuuf kennu jireenya dargaggoota baay'ee jireenya maatii baay'ee akka inni oolchuuf akka inni fayyisu rakkina kanaa wajjin wal qabatee dhufu hundumaarratti waaqayyo mo'icha akka nuuf kennu karaa kana waldaa kiristaanaas dargaggootas akka waaqayyo eebbisu kadhannaan keessanii fi hordoffiin keessan nutti akka addan baaneni asumaan isin gaafachuu barbaada. Nuuf kadhadhaa maatii ta'a. Ayyaanni waaqayyo hunduma keessaniif haa baay'atu. Gaaffiif yaada yoo qabaattan immoo koomentii jalatti nuuf barreessuu dandeessu. Akkuma kana yaadota barbaachisaa ta'an isiniif qabadhee gara keessan dhufuun waan narra jiraatuuf jechaadha. Turtanii amma dhumaatti waan na hordoftaniif waaqayyo ayyaana isaa isiniif haa baay'isu. Ayyaanni waaqayyo hunduma keessaniif haa baay'atu. Subscribe gochuu hin irraanfatina. Galatooma turtii gaarii yeroo itti aanu viidiyoo itti aanuun hamma walitti deebinutti ayyaanni araarri waaqayyo hunduma keessa wajjin haa ta'u.